isi argachuu qabdi sheer godhaa waliin lubbuun namaa safaataa miti sheekhaa fi xiqqaa fi guddaan hundi gabbahanii dhimma kanarratti namuu dubbachuu danda'u qaba lubbuun namaa waan safaataatii miti akkanuma namni lubbuu namaa laayyoo laaleetuma viidiyoo akkana namni gubbaa akka horii wal gaqqalu sana laalee akkanumatti ignoor godhee bira kutuun hin barbaachisu marra amma duraallee gabbahaatii iyyaa waan kana dhaamsa jennee kophaa teenya iyyaa turre har'a deemteeti sadarkaa ablee mataa gubbaa walitti kaayanii mataarraa irra jedhu irraa buusi hanga irratti hafe boobar lukkuu qofata mataarraa muranii gurguddaan kun har'aan tana gurguddummaan Oromoo hangana gaggabu kun ijoolleen har'aan tana bultii jaartee ilmoo ifii tajaajiluu dandeessu irra jedhu mataarraa buusi giseetu gurguddaan kun akkanuma namni hundi laayyoon laalee bira kutuun qabu dhimma kana taanoo tajala yaatee hoggaa nama qalu kanaan kiingii keenya jettuun namni naasu akkam ta'aa dhufe isa ilmi namaa kun akkam ta'aa dhufe sheer godhi qaqqabii maal ta'isee na eeydaami sheer godhi qaqqabii billi quwwasaqummaa irraa jala taa'ee kiingii keenya goota keenya kiingii keenya eenyu takkaa kiingii keessan ta'ee agarree beena lafuma tanarrattu maal keessa maal isin dalagee kiing akkamiin namni irra jedhu hanga irratti hafe mataarraa buus irraa buuftee kana jala teessee kiingii keenya shalleen tun rabbi dhalatti gooysatuun jala teessee beerinis kiingii keenya ittiin rabbi waanuma dhala jaa rabbi gadaamee isaa keessatti nuumini sheekha kutaa Oromoo hundarraa sheekha Oromoo kutaa 11 gabba'iiti adeeroo sitti himaan salawaanni ati arrabuu isaattuun jiru sheeyini gabba'iiti dhugaa jirtu atilleen gabba'ii labsi gara miidiyaa keetiitiin akkuma gizee kaan waan kheyriimtu kheyriin kana caalu numan jiru osoo arra ilma kee taate namuu bakka jiru firra fincaanee quba gurra kaatee iyya osoo lafti nagaa gabbaa iyyaa ibidda kana dhaamsa xiqqaa guddaan sheekhaa fi ustaazan jenne hundi keessan abbaa qeensi amantaa muslimaa kiristaanan jenne akka Oromootti gabbaa haati ibidda kana dhaamsa akka kutaa Arsiitti illee gabbaa haati badii qabdan jaa walitti hima akka kutaa Wallootti illee gabbaa haati badii qabdan joolle jaa dhugaa dura walitti hima sanboota gorsa namaallee dhagaa namni osoo na jibbituu dhugaanan sitti muka bishaanii fudhatta laal akka bishaanii galliqimsita yoo na jibbite dhugaan jibbituu dhugaa galliqimsi dhugaa walitti himaa gabbaa akka kutaa Arsiitti illee dhaabbadhu boos hidda gongora qabajaa tokko dhugaa walitti hima khiyyaa sangaa kanarra udaan itti dhufee kanalti olii gaffiiga mana khiyya barbaadu jira jee amma culullee janiin wasaqne kun mee akkiin jee ilmoo saasan takka jalaa fuudhaati humaan miidhinaa bakka wayii kaayaa jabeeysa kunuunsa godhaaf garuu isa udaan itti dhufu ni ilaalla ilmoo namaatii mire ilmoo amma culullee ijoollee dubraasan akkuma isiin madarasaa dheeyteen jalaa fuudhaati ilmoo san fuudhaa kaayaati bakka wayii hin miidhinaa wa udaan mo khofoo gurbaa kanaa keessa ubbuu ilaaltamme khofoo inni duru mataaniin baafadha jee udaanaa ture tan arraan tana dhaabbata xirraaloote khofoon baktii kana gurguddaa akkanaa wasaqa kana gabbee namni dhugaa walitti himuu danda'u qaba laal dhugaa jirtu walitti himanii likkii walgalchuun dura manarraa eegala gandarraa eegala faamiliirraa eegala sheer godhi qaqqabii teesseen na eegda barra waan qoosaatiin barra lubbuu ilma namaa irra jatee namni matarra jatee bifa horiin qalleen bifa re'een qalleen horii fi re'eenuu kabajaan jala ol qalama hoolaan kun garuu hoolaa biyya arabaa kana ajaa'ibaa kamiilee lama hay kana walaamoo bakka jirtanii sheeyni arra waan kana gabbeen dubbanne dhugumaan sheekha harka keessaa qabu an dhugaa isinitti mala sheeyni arra gabbahee labsee lubbuu ilma namaa arraan tana ableen tun qalamuun qabu jee sheeyni gabbee murtiin kannine sheekha harka keessaa qabu sheekha maallaqa qofa barbaadu sooshaal miidiyaa irra deemu maqaa rasuulaatu nagaa yaama
bakka akkanaa kanatti namni yoo dhugaa walitti himee khayriin dalagatanis bakka kana jirti lubbuun namaa hin bahin jechuun akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam jee namni tokko lubbuu namaa baasuu hin qabu yoo lubbuu namaa baase wanjala addunyaa ta wanjala guddaarraa karra akhiraati kana namni hundi gabbee labsuu danda'u qaba wala sheekha wala beeka wala ustaaza wala ustaastitti hundi gabbahee dhugaa jirtu arra labsuu danda'u qaba warroota suudii keessatti qawwee hidhatanii tattaanii nama fixaa jiranis yoo jiraate as kannaa gaara yaman keessattis warra taa'ee mana nama fixaa jiru yoo jiraate seeraan as kannaa hundi likkii galuu danda'uu qaba marraatan bilbiluma isaanii qopheessaa kunoo obbo Muktaar Qadirfaanis irmijja achi fudhatamuu qabu ni fudhatanii seerri suudiitis arraan tana qaraarri ajaa'ibaa ba'e bakka jiru namni labsii marraa takkitti beekanatti fayyadamaati gabbahaati ummata baalagee kana hawaasa keessa akka dhabamu godhaa namuutu ammas gara biraatiin maatii isaanii iyyaafadhaati warra beektan ammarraa kaasaa hunoo amma jaalibsaa fi mucaan abdii bilisummaa kajuuku warra biyya galirraa miti jaalibsaa jaaniin kanaa fi abdii bilisummaa biyya galanii biyya jiranii miti kaan walloo galee kaan harargee lixaa galee jira gaafadhaa bakka jiru achuma hidhaa seenuu qaba jaalibsaallee abdii bilisummaallee achuma hidhaa seenuu qaba dafaa warri biyyaallee barbaadaa bakka isaan jiran akkana wal kannan laal obboleessaa fi jinnii nama gandaatii fi jinnii uummata keenyaan jiru baasaa isinillee warri arsii hattuu keessan baasaa balagee keessan onoo jaalibsaan kun amma ijoollee teenya harargee lixaatii bakka dhalootaatii fi waa hundasaa barbaadaa nuu kannaa ammallee sirriitti tolchaa nuu kannaa amma mana hidhaa seenuu danda'u qaba warri arsiilleen gayyaati baasaa walayyii teessan tana hin jiru harka walirra qabuun yoo hattuu taatanii hattuu if jala guddiftan isintu hattuudha guddaa fi xiqqaan hattuudha gabbaatii labsaa baasaa hattuu keessan kunoo amma jaalibsaan kun hattuu keenya hattuu nama wal fichiisaa ba'e ijoollee walitti diraa ture harargee lixaa magaalaa miicataa machaaraa barbaadaatii information isaa guutuu nuu kannaa ganda kan bakka tam ummaan isaa eenyu yoo inni dhabame haati seera dhiyaachuu qabdi akkasitti dhugaa walitti manis seeraa wal kannan abdii bilisummaa kun amma wal loggalee barbaadaa baasaa ganda inni ta'ee bakka inni dhalate bakka inni raabee eenyu ayyoon isaa baasaa ummaan isaa hidhamtu akkana dhugaa walitti himan aanaa kun na jibbitu dhugaan jibbituumi liqimsi bishaan irra dhugi baasaa hattuu ganda keessanii warra arsiilleen guutuu gayyaa kannaa lakkoofsa isaaniitii fi maatii isaanii fidaa hattuu teessan abdii unoo gurbaan taguini hojii uraa kun amma ijoollee jaan kun ijoollee baaleeti yoo inni jarmanitti qabamuu baate harreen anjaa samboodaan ummaa isaa baalerra jirti baalee bakka taate barbaadaa fida informationa guutuu haati wanjala fudhattee mana hidhaa taa'uu qabdi akkana karaa gabaabaa walii ja'a namni baasaa maatii teessan hunda isin duraanu dhugaan jaalattan dhugaan isinittiin malaal baasaa warri arsiilleen guututti ijoollee teessan bakka isin taate afarsoon eessa usmeen eessa muzammil eessa majookar jawo eessa baasaa ijoollee teessan guutuu seeraa dhiyeessa maatii isaanii fida warra biyyaa iyyaafadhaa lakkoofsa ni beeytan maqaa dhugaa akka walitti dhiyaatuun bakka namni fida rahmata walii godhu harka walirra qaqqabu isin jala ijoolleen daahattee ilaal daa'ima dura lukkuu hatee mana gale haati shukranaa yoo jettee mana galchite re'ee hate marraatti aanu hoolaa hate marraatti aanu sangaa hatee mana gale waan isin godhu jirtani kun baatiin xiqqaa guddaan arsiidhaa baasaa hattuu keessan baasaa wal jalatti hin dirina kabirrii namaa nyaate kabirrii dubartii nyaate dhibbata akka harkarra qabdanii baaftan meeqaa jira waliin kan nu yettanii wal sattartanii hattuu guutuu gootan ganda guutuu hattuu wal godhu jirtan baasaa hattuu teessan rahmata walirra qaqqabuun keessan ganda guutuu hattuu godhu jira haa maal fiddan fidaa ijoollee teessan dilee tana warri arsiidhaa baasaa amma kunoo ibsaan kun ijoollee teenya ta harargeeti ijoollee harargee lixaarraa miicata machaaraadha baasaa warrichi jirtan dhiyootana biyya qabamee galee achi qabamee hidhamuu qaba jaalibsaan iyyaafadhaa ganda kam akka ta'e bakka tam akka ta'e na iyyaafadhaa hagas ta'uu qofaan isa beekani sirriitti iyyaafadhaa mana hidhaa dhiyaachuu qaba amma fidaa isinillee warri arsii yoo hannaa fi wal sossobuu taate malee baasaa ijoollee teessan guutuu gatta sheeringoon emmallee ati teessan eeydaa hattuu har'a harka qaqqabdu fidaa baalagee teessan bakka isiin jirtu amma colullee ammoo yoo isa dhabdan miti yoo isaa isii madarasa deemtu jalaa fuudha daa'ima isaa tamin talaasan fuudhaati hin miidhinaa bakka takka kaayaa
isa udaan qofoo keessatti irraa buune ilaaltan qofoo inni mataaniin baafadha jaarra looteetu irraa buute ilmoo isaa mitiyyoo dubraa san fuudhaa bakka takka kaayaa udaan qofoo keessatti irraa buune ilaalla ilmoon ilmoo dhagaa akkasinni amantanii mire ilmoon ati dheengadda ajjeesaa jetteen san ilmoo akka ta'eeti tana ifirraan bu'ee haa tilmaamu namni madaa ati nama madeessuu barbaaddu dura madooyti arkuu qabda arra laayivii seentee feesbuuk irra akkasi firra udaanaa oolte mana kiyya barbaadaa jiran jettee bakka takkatti hin baatu jarman keessatti seera biyya fedhee keessa namni nama ajjeesisaa ajaja kan yoo jiraate ni ilaalame mushlaaqa hattuu wal geesse hundi keessan ana kunoo ka social media kanarraa abbaa fedhe warra hattuu gandaggalee hunda likkii itti himaa jiraatu barboo kadiir martuu gabbeetiin obboleessa kiyya guddaa dhaabbadhu ni dhaabbattaa jennee gurbaa guddaa namni hundi ka gaaraa eegu dura barkaafadhee dhaabbadhu ni dhaabdaa waan kana jennee dhaabsifne itti bobbaane sheeka keenyaan xiqqaa keenyaan guddaan keenya dura bobbaane dhaabsifne yoom tokkaa nama keessan kabaa balleessu dhaabsiftan akka kutaa Oromoo hundaatti fidaa hattuu warra Jimmaa keessaa barana yaa'ii uumaa baatees fidaa amma fidaa hattuu Arsii keessaa uumuu jirtus yoo Baalee keessa jiraates fidaa amma culullee kun warra achiitiin isaa baasaa fidaa hattuu warra Baaleeti naftanyaa tam qomanna nuti naftanyaa nuutu ganda keessa qallabu jira fira keenya jennee fooloo goonee jala tetteenya baalagee qomaashaa qomaata akkamin namni naftanyaa qomata waggaa 170 nu qolaafte 150 160 naftanyaa nu gabroomsiteenne maa iyyina kana naftanyaa nu keessa tetteessu baalagee aboo rabbii isinuu mesodaadha ilmoo amma culullee bakka jirtu baasaa yoo isa dhabdan ilmoo isaa miidhina seeraan kaayaa hudduu isaa qoraasumatti qoraasaa udaan qofoo isaa keessatti abja ulaaltan zayitii buusa zayitii tokko na jaaba uun taa'u tokko kannaa fidaa ijoollee teessan bakka isiin dhalatte eenyu haati eenyu abbaan qoradhaa wal beeytan yoo hannaaf wal looyistan malee ana ka dhugaa sitti himu fudhatta bishaan irra dhugdee jidduu ni duuta hattuu xiqqaa fi guddaan keessan gabbahaa wal baasaarra yoo arra dhugaa wal hin baasne isin guutuun hattuu ganda guutuun nama ajjeesuu barbaaddan Arsiirraa Wallorraa Jimmarraa ganda guutuu hattuu nama ajjeesuu barbaadu haadhu maaliif fiddan fidaa wal qoradhaa baasa akka gandaatti kunoo amma jaalibsaa kana laal Harargee lixaa jan amma qoradheetiin baase Harargee lixaa magaalaa miicataa machaaraa jan hidhamuu qaba dhiyootana biyya galee achi qoraasuma seenuu qaba warri biyya jirtan sirri qoradhaa fidaa waan narraa hafe tokko na jaaba'uun qabu fidaa wal kannaa akkamin namni lubbuu namaa lukkuudha bartaa guyyaa iidaa namni nagaan qalatu irra jedhu ilmana irra jedhu mataa rajjatanii gizee mataa irraa buusan qaalii xiqqoo atti hafe jala teessee sharmuutittiin tunis kiingii keenya ittiin haqalu kanaan hin saalfattu tarabbi dhalatti gooyse tarabbi hiree harkaa fuudhe sharmuutitti lubbuun namaa bar laayyotti ilaalamtu xiqqaa guddaan gabbeetuma caljee tattaa akkama afaan qumqum godhe hanga arraa sheeka miidiyaa kanarratti waan kana dubbate lagarre an tokko malee boruu alagarramee sheekootii gabbaatee waan kanarraa dubbachuudhaaf duunda keessan anaa gatti singalabbate lubbuun namaa tami taate rasuulli keenya kana jettee alayhi salaatu salaam achirraa odeessu lubbuu waan akkanaa yoo gabbaatee irraan dubbanne xiqqaa guddaan mooshlaaqa baasa wal baasa akka walitti dhiyaatanii wal baasa wal sattaraa ooluun kun isin salphisaa jira xiqqaa guddaan baasaa wal fidaa hattuu keessan kamaallaqa dhalaa nyaatee uga baasaa bar murtii guutoo gizee irra duullu nuti obboleessa keenya jibbineetii miti hattuun nu keessa barakachuun qabdu namni ganda namaa qoodu nu keessa barakachuun qabu jenneeti hadiiri guddaa dura dhaabbanne hattuun nu keessa ta'uun qabdu jennee murtii guutoo dura dhaabbanne itti lola malee ajjeesa obboleessa keenya namaa kan nu barbaanneetiif irra akka keessa yoo taate hattuu wal geessisinu baasa hattuu keessan kan birii dhalaa fixe kumaatamaa jira beekaarri sidee bira guurtanii irra teessan xiqqaa guddaani baasa mee baasuu baadhaa marraa gana anaatu abalu jeesi yaama hattuu fidaa birrii namaatu warra birrii namaa fixe isin bira kumaatamaa jira gabbaasaa dura wal baasaa wal kannaa warra lubbuu namaa akka baatu godhu jiru kumaatamaa isin bira jira baasaa wal kannaa guyyaa akkanaa kana ilma arsiiti ilma wallooti ilma arsiiti kamataa gubbaa gaqqalamaa jiru kana cal jettee teessaati hattuu bobaa jala kaataa bara hanga yoo ummata kanaa wajjin naftanyaa keessa tetteenyee ummata waliin Oromoo jenna nuti naftanyaan sana isumman keenyaa wallaahi isin jaalaa
maal abbaa keessanii fiddan andeen gadda gisee Jawaar gabbee ummata kanan komaduu afaa jiru fannoo tanan komaduu afaa jiru wallaahi dhugaan maal ta'e jawween hin jee wallaahi dhugaan dhibba dhugaadha haa kam goota dhibba dhugaadha maal nu goote fannoon kana jaala fannoon maal nu goote fannoo torbaan kana waggaa laman kana mataarra dhaabbattee ilma keenya qaltee ni jirti boo Oromoo wal qalu jira hin jirtu hin sobinaa fannoo qalee suuraa isii poosti godhaniin kaasawan maal abbaa keessanii fiddan fannoo nama mataarraa murtee agartanii boo isin fannoo ilma Oromoo laayivii galfattee mataarraa murtee agartanii ilmi Amaaraa tokko amma dura dheengadda mucaa tokko qottoodhaan harka dhagaarra mureeti ummanni isaaniitu raamata qabaachuu san irratti hin arkan fidanii gurbaa san qilinxoo buusanii yookaan ajjechaatti muranii yookaan mana hidhaatti hanga arraa qixaaxamu jira ummanni akkas waliifuu raamata qaba gurbaa obboleessa isaanii tokko harka dhagaarra kaa'ee qac godhee irraa muree arra hidhaa jira rahmata qabaa Amaarri fannoon maal fiddan Amaara ta'ee Amaara budaa nu keessa jiru Amaara Oromoo kana ka Oromoodhaa hin beekamin kana kan nu keessa jiru fidaa kutaa keessan keessaa baasaa if qulqulleessaa isinuu wajji hattuudha kutaa feetan keessaa baasaa maal fiddan fannoon nagee qabdii jawween dheengadda gisee fannoo tanan komaduu afaamee ilma Oromootiitu magaalaa dirree keessa wal ari'ee xiyyitti mata wal naqaa jira haadharran mana gubeetti haadha mana keessaa gabbaasee maatii guutuu ajjeesaa jira ilma Oromoo lamaanii mee afaa fannoo komachuun geenya gisee jawween jawu an dhugaan seene dhibba dhugaadha jawween haqa qaba wallaahi laaziim boo kana caala nu goote dila biyya keessa barana milishaan haadha dhiiraa ajjeeftee fi kana caala dila Suudii Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo wal godhu jiru kana caala fannoo yoom nu goote nagee fannoo qomanna waggaa 150 nu gabroomsan jenne hayi baasaa hundi keessa wal hinjiru harka walirraa qaqqabuun hin fudhatta dhugaanan sitti yoo ana jibbite dhugaa fudhatta wal baasaa xiqqaa guddaan kutaa Jimmaa keessa illee kabarana yaa'ii godhaa ture baasaa kunoo kutaa Harargee keessa qalabsii labsaa ture jaalibsaa kana baay'ee jira kunoo laa isinii kanname hidhaatee ajjechaa ta'e itti murteessa ajjeesaa Oromoo keessaa qulqulleessaa maal feetan baasaa isinillee hattuu keessan baasaa isinillee xiqqeenya arsii kiingi jee salphina mana nama galchaa jiru kan lubbuu namaa baasaa jiru baasaa isinillee nif keessa baasaa isinillee warri walloo kiingi jee salphina manatti isin galchaa jiru kunoo abdii bilisummaa tokko kana galchaa hidhaa biyya jira hidhamuu qaba amma cululee sangaa jarman taa'u kanaas ilmoo isaa jalaa fuudhaatii udaan hudduu keessa buufna ilmoo isaan ajjeesina hin miidhina naamusaan bakka wayii kaayaa udaan hudduu isaa keessatti isa buulaalla ilmoo dhagaa namni ilmoo isaarraan bu'ee waa tilmaama obboleessarraan bu'ee waa tilmaama haadha fi irraan bu'ee haadha namaa kabaja abbaa fi irraan bu'ee abbaa fi abbaa namaa kabaja obboleettii fi irraa tilmaamee obboleettii namaatii raamata qabaachaa wajjin jiraata ashi kana sangaa ilmoo isaa barsiifachaa ilmoo namaa akka duutu ganda taa'ee ajaju amma cholullee jarman keessa jiru daawwitii daragaa kiyyaa sangaan kun if jijjiiree mana tokko biyyatti hin jaarranne ilaa irraa waggaa 10 biyya kana ta'a biyya jarman kana ta'a jiruu jijjiirrachuu makiinaa bareeddu akka ilmoo hiriyaa isaatiin takkaa deemee hin beeku baqataa kaayiroo kanaa isa caala ana baqataa kaayirootii isa caalee jiraatu jira wasaka kana dhugaa namni walitti himeeti hattuu ganda ifii baasa arra jarman keessa udaan irra buusanii olii qaxariyaa oolanii barbaadaa oolan laayivii feesbuukaa seenee quba gurraa haatee iyyuu jira baasaa hundasii tokko najaa ba'uu hin qabu maal fiddan ana ka dhugaa isinitti himu liqimsuu baattaa ana dhugaa isinitti hima barboo Kadiir martuu dura dhaabbadheetiin hangam barrisutti obboleessa keenya guddaa kana boo dhaabbadhu dogonkora jirtaa jee itti bobbaanee dhaabne hayyee dhiifama ani ooniifin gara dhalaa gudeeddaa san jee dhimma akkasiitiin dhuunfaan dhiifama hawaasa kiyya jee gabbee hawaasa guutuu dhiifama gaafatee dhimma isaa fi Jawaar qofti walitti jiran haa walitti fufanii dantaa isaaniiti abbaa haa waliin jifatanii yoo fedhan haa fedhaa jawween jifatu yoo fedhan haa jifatu jawween takkaatu tuqeen beeku laal namni dhugaa jirtu walitti himuu danda'u qaba gabbahee akka gandaa walitti himuu danda'u qaba mee dhaggeeffadhaa Ustaaz Abu Mu'aaz waggaa dhufaa dabraa wallaahi gabbaheetuma rakkoo tana keessaa iyya garee shaadaa keessa ni iyya hogga namni wal ajjeese ni iyya awo qooda qabda wallaahi ati arrarraa kaasee sheeyinii gadi hin baane hundi hattuudha anaa isin lattafe hattuu birrii zuumee keessaa guurtu sheeyinii arra gabbee dhugaa tanan dubbanne hattuu
sheekha guddaa fedhe haa ta'u majlisa oromiyaa keessa haa ta'u sheekha hattuu akkaawuntii banatee birrii uummata irraa coru jiru malee hin jeenaa yoo arra sheeyni lubbuu tanaa gabbee mormarraa gaqqalii tanaaf dubbachuu baate hattuudha wallahi feemasiin arra gabbee dhugaa tanan dubbanne hattuu jaarmee jalaan harka qabu tokkoonsaa tokkoosaa bahuu qaba hundinuu tokkoosaa sheer godhaa hunda biraan ga'a ana ka dhugaa sitti mu fudhachuu baattee bishaan itti luyita na jibbitu dhugaan jibbitu hattuu wala baasaa dhugaa offidaa kanna hattuu ganda keessan qulqulleessaa namu akka oromootti illee walirra bobbaana jalqaba akka ganda keessanii keessa walirra duula sanboota akka oromoo walirra bobbaana baasaa namuutu kunoo jaalibsaan kun Harargeedha hidhamuu qaba anaan labse akka Harargeetti biyya jira magaalaan inni jiru miicata machaaraadha warri quba qabdan ganda kam akka ta'e bakka tam akka ta'e baasaatii fidaa akka inni hidhamuu naa godha kutaa biraa keessa wal kannaa isin hundi fidaa hattuu keessan yoo hattuu teessan arraan tana gabbaatanii hin baasne hattuu isintuu jaaree jalaan itti jira anaa siinjee ni fudhattaa mi ni fudhatta sheeyinilleen sheeyini arra gabbee dhugaa kanan dubbanne sheekha hattuu zuumii keessaa maallaqa guuru hay barboo ilma namaati kaa irra jedhu qali jaan kun arraan tana labsee akkanaa takka agartanii horma sangaatu kabajaan namni jala kanaa ol qala morma mataa qabate kabajaan gizee namni waan akkanaa kana walirra dalagu xiqqaa guddaan baasaa wallo goota jettan san arraan tana baasaa hattuu keessaniif keessaa qulqulleessaa gootummaa keessan hoggaasan garraa arsiin qorsooma kajettan baasaa hattuu if keessaa hoggaasan qarsoomaa fi qorsooma garraa onu Harargee keessa baasnee jirra ibsaan kuni Harargee keessa jira mucaa Harargeeti ka ummata duraa walitti jiraa ture arra hidhamuu qaba magaalaa biyya keessa jira hidhamuu qaba barbaada naa kannaa waan hafe amma jolullee sangaan kuni Jarman taa'ee udaan buusu jira arra gizee jawween dhukkee irraa kaasu magaalaa keessa fiigee iyyaa oole mana barbaadanii jiran sirriitti hundi likkii galuu qaba baasaa hattuu isin keessa jirtu harka walirra qaqqabuun neever fudhu dhugaa bishaan irra dhugi ana Mr. Hamza sittime qadantaa namaan qabne harkarra naaquti siin hin jenne maal abbaa keetii yennaa gootaan harkarra naaqutta moo dhugaa tanan dubbanne ati bineensaa ubar maal abbaa keetiin naa goota ati yoo dhugaa tana namni go arraan tana ajjechaa kana calje ubar naa'uun ajjeesa budaadha isin maal abbaa keessanii naa gootaan kutaa feetan irraa taa'adha dhugaa isinitti meetii rabbii qiyya tokkichatti ajjiraadhaan isin irraa hattu baasaa wal rahmata harka walirra qaqqabuun hin jiru biyya arabaa keessa teessee ijoolleen harkalee guyyaa muka hudduu wal dhiibdi mataa gubbaa wal gaqqalti kana calliftaat ati kana callisuu hattuudha abbaa feetee hun ijjeeftaatu bayi gadi dubbadhu haa beerri kana jala yaa'ee kiingi yoo sharmuuxittiin tarabbi dhalatti gooyise rabbiin dhaltee dhungati siinaa jedhu rabbiin tarabbi dhalasi gooyise rabbiin dhalteen dhungati siinaa jedhu wallaahi laaziim akkamin namni lubbuu namaa osoo irra jedhu qali janiini jala teessee kiingii keenya ittiin mucaadhaan gadameessa kee rabbi haa goggooysu wallaahi takkanaatu yoo dhaltees bineensa akkanaan nu dhalti hay qoomaata sheer godhaa hundasitti